guys, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu qaqqaalii ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nageenya koo qilleensarraan isin haqa qabu jechaa ani abdiidha Abdurriitich miidiyaa irraa barnoota garagaraa isiniif dabarsuun kan beekamu miidiyaa hawaasaa irratti hin bannee dhufeen jira. Abdiin muratinaa isiniin jechaa chaalenjiin baay'ataa yeroo mara chaalenjii baay'ataa waan kana ta'eef dhiifama isiniin jechaa barnoota keessan bakka itti dhaabne irraa kaafne isiniif tattaafata goona isiniin jechaa hamilee gabaadhaa barnoota keessan daawwadhaa isiniin jenna. Like, share, subscribe, comment godhuu hin sodaatinaa. Jabaadhaan isiniin jaa barnoota keessanii waliin turtii gaarii qabaadhaa. Barnoota keenya chapter 2 market structure and decision of firm hajuu paartii tokkoffaa laallee irraa dhaabbannee dabarfannee turre. Har'a immoo paartii itti aanu paartiitu waliin laallaa barnootichaa waliin turtii gaarii. Warreen chaanala kanaaf haaraa taatan like, share, subscribe, comment gootanii akka nu jajjabeessitan asumaan isin gaafannaa. Barnoota keessanii waliin turtii gaarii isiniin jenna. Isarra dhaabnee barnooticha keenya yes asirra dhaabnee iddoo kanarratti jechuudha. Show in figure 2.3 the demand curve from individual firm is horizontal jenne equal to the what equilibrium price P, the market or average revenue and the marginal revenue of the firm. P is equal to average revenue is equal to demand is equal to marginal revenue. Jenne total revenue minus represent total revenue. Jenne remember kanatti akkanat dabarfannee turre. Isa kamii fakkeenyi isa kana haa jechuudha laal. Isa amma isinitti agarsiisu kana jechuudha. Sirriitti hordofi. Inni kun jechuudha wanta nuti ammarraa haasofne jechuudha. Wanti hundinuu asirratti state balance or equal or what check balance jechuudha. Asirratti wanti hundinuu wal qixxaata. Haala kanaan formula saalaallee ni dabarfanna. Total revenue is equal to price times Q. J average revenue is equal to total revenue over quantity is equal to price quantity over what quantity is equal to price nuuf kenna jechuudha. Kanaaf jechu total revenue is equal to price times Q jennee kun jechuudha. Total revenue average revenue is equal to total revenue amma reefu jennee san jechuudha over quantity. Isa kanatti hirta wal qixaan total price fi Q kana walitti baay'iftee Q jennuun san jechuu over what quantity ti hirtaa jechuudha. Eega quantity ti hirtee booda maal goota wanni ati argattu price dha jechuudha. Marginal revenue is equal to change in total revenue over change in quantity. Akkasitti final isaa keenya jechuudha. Mata dureen keenya kaarraa maal ture? Hot one maal ture? Short run equilibrium of firm. Osoo isa kanatti illaa hin dhufne wanta kana waliin ilaalla. A perfectly competitive firm face what? The perfectly elasticity of demand curve for what? Product. Buyers are willing to buy as any number of units. Output from what? The firm of market price. Kana jechuun amma
perfect competitive firmii kana keessatti jechuun fuula isaa irratti perfect elastic demand curve it is product oomisha isaa kana irratti jechuun buyer kan bitatu are willing to buy fedhii isaa irratti dhaabbateeti waan bitatu takka bitachuu danda'a jechuudha amma fedhii isaa irratti dhaabbatee waan bitatu bitachuu danda'a namni takka jechuudha. Any number of unit of output from the firm the market price sadarkaa magaalaa keessatti jechuudha. Demand and supply kana keessatti barbaadaan takka waan barbaadesan magaalaa irra dhaqee wanta silaa barbaadesan gatii barbaadeen yoo kan harkatu ta'e gatiin isaa sanni guutamee fi waan silaa barbaadesan bitatee irraa gammadee yoo kan galu ta'e jechuudha. Achirratti wanti sun output form of the firm market price inni deemeenis waan sanii waliin kan wal madaaleef yoo kan ta'u ta'e when the what form of choose in the quantity of the produce then this is quantity along with the surprise and prevailing what in the market for output and inputs yeroo kana output fi input is will of determined of the firm total revenue jechuudha asirratti total revenue total cost and what ultimately level of profit bu'aa irraa argamu san jechuudha macarrashaa irratti kana formulaa isaa halaallu formulaan isaa kana ture profit is equal to total revenue minus total cost jira hundarraa baasii baastee wanni ati harkattu sun hafteen dhumaa maali profit bu'aa keetii jechuudha kootu deem profit is equal to price times quantity produced minus average cost times quantity of the what produced kanuma jechuudha madureen keenya kaarraa maali short run equilibrium of firm akkaataa itti short run irratti walqixa itti ta'u yookaan equilibrium itti ta'uu danda'u ni ilaalla jechuudha. As you remember from what your grade 10 economics short run is the period of time in what quantity of at least one input of fixed and quantity of the other input can be what varied kana jechuun maali akkuma deengata kutaa qorannaa keessatti irra yaadata yookaanis irraa baratanitti fiigichi gabaabaan yeroo baay'inaa yoo xiqqaate galtee tokko itti murtaa'ee fi baay'inni galteewwan biroo akka garaagarummaa qabaachuu danda'anii kan ibsu inni asirratti akka garaagarummaa qaban kan ibsu jechuudha. Kanaaf there is what no fixed time that can be marked on the calendar to separate short run from what long run. Okay, kana jechuun maali amma haala kanaan halaallu wanti kun jechuudha yeroo dheeraan booda jechuudha yeroo baay'inni galtee hunda garaagarummaa qabaachuu danda'uudha. Garaagarummaa qabaachuun isaa san isteeppii kana keessatti wanti inni nu hubachiisu adda addummaa isaa namuu roga irra jiru irratti bu'aa mataa isaanii akka qaban kan nu himu jechuudha asirratti. Kana booda jechuudha wanti short run and long run is distinction various from one industry to other. Gartee kanuma hubadhu garaagarummaan yeroo gabaa keessatti mul'ate kun jechuudha yeroo dheeraa industirii tokko irraa gara industirii kamiitti kan garaagarummaa qabu wanni kun garaagarummaa adda addaas qabu asirraa nu hubachiisa jechuudha. Kottu in order to explain the equilibrium of competitive firm is what short run we can use two different approaches garaagarummaa lama qaba asirratti maal qaba madaalliin dhaabbataa dorgommii tokko yeroo gabaabaa keessatti kan ibsu maali mala adda addaa lama qaba malli tokkoffaan maali lammaffaan maali waliin haa ilaallu kottu total revenue minus total cost approach garte total revenue is equal to total revenue minus total cost in
total costing approach dha jechuu gisee kana. Inni lammaffaadha jechuudha. Marginal revenue minus marginal cost approach jennaan jechuudha. Gartee jari lamaan isaatu maali? Galii waliigalaa total revenue minus jechuudha. Mala baasii waliigalaa. Gartee mala baasii waliigalaa galii waliigalaa minus mala baasii waliigalaa jechuudha. Inni lammaffaa mala galii marjinaaliidha. Baasii marjinaaliidha. Gartee haala kanaan adda baafna. Both approach try to combine the revenue and the cost function of what competitive firm in order to determine the amount of good and the service. Tajaajiloota kan naman keessatti jechuudha. That firms produce to at the given what? Market price in order to maximize point or minimize losses. Kajannee adda baafne sanii jechuudha. Kana jechuun maali amma fakkeenya? Lamaan isaatu asirratti madaalli lamaan isaatu bu'aa guddaa argachuuf yookaan karaa xiqqeessuuf hanga meeshaalee fi tajaajiltoota dhaabbata tokkoo gatii gabaa kenname kan oomishu qabu murteessuuf dalagaa galii isaa fi baasii isaa san dhaabbata dorgomaa tokkoo walitti makuuf yaaluun yookaan wal dorgomsiisuun sun pointii amma nuti jenne kana jechuudha. Total revenue minus total cost approach gisee jennu maal jechuudha. Kan waliin ilaallu. Kootu. Total revenue minus total cost approach. Kajennuun kun jechuudha. Perfectly competitive firm can sell as large quantity it is wish what? As long as it is accepts the what? Prevailing market price dha jechuudha. Prevailing market price dha asirratti waan nuti beekuu qabnu. Total revenue is going to increase as the what? Firm sell more what? Firm increase in what? Total revenue is going to increase. The firm sell more depending on what? The price of the product and the number of units sold jennaan. Kana jechuun maali amma? Sirrii dhageeffadhu. Kana jechuun yeroo jechuudha. Yeroo dhaabbanni dorgomaa san jechuudha asirratti fakkeenyaaf dhaabbanni dorgomaa nuti jenne san galii waliigalaa minus mala baasii waliigalaa jennee hogga dubbanne san jechuudha. Inni nuti amma akkas jenne suni isteepuma amma nuti irra deemneen saniin jechuudha gisee himamu maali? Dhaabbanni dorgomii guutuu qabu tokko haga barbaadetti baay'ina guddaa gurguruu danda'a jenne haga gatii gabaa jiru san fudhatutti hanga gatii gabaa jirtu hunda fudhatutti galii waliigalaa dhaabbatichi gatii oomishaa fi baay'ina yuunitii gurgurameetii waliin irratti hundaa'uun caalatti gurgurachuu isaa waan akka gurguruuf kan irratti dabaluuf deeman yookaan kan irra suu deeman waliin wal madaalchisaa jechuudha. Galii waliigalaa sun jechuudha dhaabbata dorgommii guutuu qabuuf sarara qajeelaa of keessaa akka qabu isa kanarratti ni hubanna. Fakkii kamirratti perfectly competitive firm in the straight line sloping upward show in figure 2.5 keessatti jechuudha. Sloping isaa maali? Equal to the price of good jechuudha. Price of good wajjin wal qixxaa asirratti. Total costing also slope upward but with the same mal curves as show jenneen. Curvature as show jenne jechuudha. Kana jechuun amma maali? Qaxxaamurri gatii gaarii san jechuudha wajjin wal qixa yeroo ta'u jechuudha. Baasiin waliigalaa illeen ol kaha yeroo baasiin kun increase ta'u garuu akka agarsiifametti qaxxaamura tokko tokko qaba. Qaxxaamura tokko tokko qaba. Tokko tokkichi san akka fakkii kanaatti ni ilaalame waan fakkii kanarratti jechuudha.
Halaallu gartee ammaa asirratti wali dhufaa jechuun inni lachuu total cost inni jenneen kun isa kana jechuudha. Total costiin kami isa kana outputidha inni jidduudha kun jechuudha. Sarara isaa laali gaama price ka jenneen kun isa kana revenue or cost per periodidhaan hoggalaallu isa kana jechuudha. Profitidha inni gubbaa kunis profitidha. Kunis profitidha kuni loosidha jechuudha. Haala kanaan laali oloof mallee bakka kanatti gartee profitidha kunis output weekidha kunis haala kanaan orderii sarara isaa laayinii tokkicha irratti hogga jennu sarari laayinii tokkichi kun isa kami ni laalla. Laayinii tokkicha irratti hogga jennu luus profiti bu'aa khasaaraa haala kanaan bu'aa fi khasaaraa isaa hogga laallu sarara tokkitti irratti asirratti khasaaraan hogga jiru asirratti immoo dhufee kana qaxxaamuree bu'aa isaan hirkatee jechuu. Total cost fi total revenue gizee kana minus bu'aa fi khasaaraa irraa baastee haftee kaachuu jechuudha gabaabumatti. Haala kanaan giraaficha irratti adda baasuu dandeenya jechuudha. Short run using total revenue minus total cost approach is what the firm is equilibrium. Yeroo akkaan harreefu isin garisiisanitti argame san wanni sun isteeppii sarara lamaan san irratti argamsun maali? Ati equilibriumidha jennaan. Firmiin san waali wal qixa achirratti. When what? Pi quantity minus R revenue quantity minus C quantity in maximum. The maximum profit maximum profit in kun will occur the quantity where the gap total revenue over total cost is what? Total cost is largest. Asirratti gartee bu'aan ni bal'ata. Fiigarii kamirratti 5.2.5 irratti jechuudha. Horizontal axis dha wanti isaa sararri isaa maali? Horizontal axis ka jennuun akkasitti deemu san jechuudha. Gartee inni kun show gizee kaafnu quantity produced in what? Revenue axis show both total revenue and total cost. Jara lachuu tuufuu maali? Boosiidha jechuudha sararri tokkichisan. Lamaan isaanii tuufuu ni fayyada. Vertical axisiin show both total revenue fi total costiifis irratti isaan lamaanuu utubee argamaa jechuudha. Gizee kana firmii is at what? Firmiin equilibriumidha nuun jedhaal. Gartee by what? Producing Q level of output. Gartee ammallee deebinee ilaaluu dandeenya jechuudha. Gartee laal. Nula. Gartee inni kun jechuudha laa isinii galtu. Inni amma nuti asin laallu kun jechuudha. Equilibrium ka jenneen san inni kun jechuudha. Isaan lamaaniifuu profitidha. Sarara lamaanuu inni lamaanuu horizontaalidha. Kunis horizontaalidha. Asirratti horizontaal hogga ta'u jechuudha. Iddoon kun maali? Quantitiin kun bakki mallattoon kiwwii zeeroo kun itti argamu kun maali? Equilibrium jennaan. Iddoo wanni kun hundinuu eenyu fi eenyu total costii fi marginal costiinis itti wal qixxaatan jechuudha. Profitiin isaanii itti state balance ta'an jechuudha. Akkasin laaluu dandeenya jechuudha. Marginal revenue minus marginal cost approach. Kan maree fulaallee amma maal ilaallu isatti aanu kana haalaallu jechuudha. Na hordofi. Haala kanaan haalaallu yeroo laallu maali? Marginal revenue curve shows that additional revenue which is the gained from what? Selling one more unit. Yeroo inni san jechuudha isarraa gained from what? Selling one more unit hogga ta'u jechuudha.
notes. Also marginal revenue in the perfectly competitive market irratti does not change. Hindi jiramu asirratti ilaal wanni isin hubachuu qabdan. Does not change. The firm produce more output. Marginal cost is equal to change in total cost over change in quantity. Formula saati jechuudha amma kun. Marginal cost is change in the firm produce greater than quantity dha jechuudha. Gizee kana maali? Marginal cost kun change the firm produce greater than quantity irra guddaadha jechuudha. Amma hootu ilaaluun asirratti. Price marginal cost. Price marginal costiin bakka kana jira. Marginal costiin as jira. Marginal revenue as jira. Output idha kun Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6. Okay? Inni sarara akkasinni kaase raasaa akkasi qaxxaamurse jechuudha. Asirratti waan marginal revenue and the marginal cost of what? Firmii jechuudha. Wanni amma asirratti nu agarsiisu kun kana perfectly competitive firmii irratti maaltu ture? Marginal revenue curvein horizontal summation ta'uu ni hubanne. Horizontal summation jechuun hordoftoota kiyya yeroo sararri isaanii kallattiin akkasii wal qaxxaamuree deemuu jechuun osoo hin diriirre. Kanaafuu perfectly competitive firmii irratti marginal revenue kun maali? Curvein isaa horizontaalidha. Straight line kallattiin deemu osoo hin jajallanne. Line because wanni isaa kana godhe maali? Equal to price to good which is determined by what? Market show in figure 2.6 irratti ilaalu. Yeroo kana maali? Eenyu wajjii price wajjiin equalidha jechuudha. Marginal revenue kun jechuudha. Kanaaf sararri isaa horizontal summation ta'ee straight lineidha jechuudha. Osoo hin jajallanne jechuudha. Inni san kami hootu. Isa kana jechuudha jara kiyyalaan. Isa ammaas akkasi qaxxaamuree kute isa kana jechuudha. Isa kana wanni ilaaluu qabdu. Inni kun horizontal summationidha. Hin jallanne kallattiin deeme. Yeroo kana maali? Asirratti wanni nuti hubachuu qabnu determined by market irratti jechuudha. Horizontal straight line become equalidha. Eenyu price wajjin equalidha jechuudha. Inni kun kana marginal revenue cost price idha wajjin wal qixa ta'a jechuudha. Kanaaf marginal cost curve initially downward idha. Gartee marginal cost curvein initially jechuudha downward slope idha. Gubbaarraa gara gadiitti deemaa yeruma hundaa'u. Kanaaf this region increasing marginal return kun jechuudha. Increasing marginal return kajanneen kun jechuudha. Marginal return at low level of output. Low level. Sadarkaa isaa irratti yoo low level ka ta'u ta'e output eventually upward slope idha jechuudha. At what? Ammallee higher level of outputin diminishing marginal return kick in kajanneen san jechuudha. Kun ammoo maal nu agarsiisa? Short run using marginal revenue minus marginal cost approach in the first condition for the what? Equilibrium ta'uu isaati nu agarsiisa jechuudha. Of the firm is when hot eessatti equilibrium fakkeenyuma kanarratti si agarsiisa. Marginal revenue minus marginal cost is equal to 0 dha asirratti wanni ati hubachuu qabdu. Or marginal revenue is equal to marginal cost. Example of point of Q1 irratti laaluu dandeessa jechuudha. Qaa tokkoffaa irratti jechuudha. Wanti kun equilibriumidha jechuudha. Yeroo hunda greefuun tanaas jechuudha. Qaa tokkoffaa irratti wanni san equilibriumii akka ta'u. Profitiin sanis qaa tokkoffaa irratti akka equilibriumii ta'u. Isa kana equilibrium jechuun bakka wanni hundinuu marginal cost fi marginal revenue itti wal qixa ta'u jechuudha gabaabumatti. Hordoftoota kiyya kan adda isin baasuu qabdan. Kanaaf pointii kiwii kanarratti wanni san maali? Equilibriumidha jechuudha. Figure point 2.6 haa laallu. Isuma irratti jechuudha. Hoottu laal gartee. Okay. Laal. Iddoo kanatti wanni ati hubachuu qabdu isa kana.
QE1 idha haga QE4 itti nuun jee. Hanga kanatti maali wanni kun marginal revenue marginal costiin is wal qixaa nuun jee. Maali yeroo inni wal qixaa'utti maali equilibrium quantity dha jechuun wanni kun equilibrium quantity dha. Iddoon kun asii galtu haala sanii ilaaluu dandeessa. Okay. Okay. Laal gartee pointiin kun iddoo kana jechuudha laal. Pointiin kun eessa example pointii eessa pointii Q1 fi akkuma nan siin jee Q1 laal marginal revenue is equal to marginal cost wanni kun wanna ta'uuf deema amma. Jarri kun jechuudha equilibriumidhaaf deema. Example pointii Q1 up to and Q4 gidduu ka jiru jechuudha. Achi hanga achi ka gidduu jiru sun maali fiigarii san irratti equilibrium jennaan. Hayya change pi is equal change pi over change x is equal to change total revenue change quantity minus change total cost over what change quantity is equal to 0 where change total revenue over change quantity marginal revenue and change total cost over what change quantity is what average marginal costs. Okay, hala kana laabu dandeessu. Kanaaf however akkasumas condition not significant since in the may be what fulfilled and what yet the firm may not be equilibrium jechuudha. Haala kanaan second step irratti homali second step second condition equilibrium required of what that the marginal cost be reaching point of what it is in instruction asirratti iddoo inni itti wal qaxxaamuru sun jechuudha marginal cost in reaching point of ni dabala isarratti point kamirratti instruction marginal revenue curve iddoo marginal revenue curve wajjin itti wal qaxxaamuru jechuudha akkasitti itti wal qaxxaamuru sanitti maali ni dabala jechuudha. This is what means of the marginal cost must be cut in the what marginal revenue curve from what below in the slope of what marginal cost must be steeper than slope of the marginal cost curve jenne ilaalla jechuudha. Isa eessa irratti isa reefu nuti choolitti ilaalle kan pointii lama tuqaa jaa irratti giraafii san irratti ka argamu jechuudha. Saniifuu sloopii kanarratti jechuudha marginal cost is positive dha. Ate isaa fi isa iddutti Q4 while the slope of marginal revenue is 0. Sure that all level ammallee level hundarratti of output bakkuma kamittu jechuudha. As a result ammallee not Q1 but Q4 which is what the equilibrium point as it is shift to condition. Okay, note that marginal revenue received by what perfectly competitive firm is equal to the what price of profit maximizing rule for perfectly competitive firm also can be written P is equal to marginal cost jechuunis kanuma jechuudha wal qixxaataa asirratti. Okay, haala kanaan barnoonni keenya kan arraa asumaan xumuramaa gizee biraa mata duree biraa qabannee walitti deebinaa. Barnoota kanaan waliin turtii gaarii qabaadhaa. Nagaatti naa turaa. Like, share, subscribe, comment godhaa. Na jajjabeessaan isiniin jaa. Barnoota waliin turtii gaarii qabaadhaa.